Fanno Bargamatti Onjau Manchester United jijjiirraa ganna kanaan taphataa murteessaa kilabichaa Bruno Fernandes akkan gurguree fi taphataa gurgurtaa finniyaanni akka ta'e The Telegraph kan gabaase Fernandes kilaboota Saudi Arabia hedduutiin ganna darbee galee barbaadamaatti kan jiru ganna kanallee kilaboonni Premier League England akkasumas immoo kan Ligi Turkiyee fi Saudi Arabia hedduu Bruno Fernandes mallatteessifachuudhaaf morkii keessatti kan isaan argamanu kaleessallee maqaan isaa kilaba Turkiyee Galatasaray waliin ka'uu kan eegale Bruno Fernandes jechuudha. Galatasaray Euro miliyoona 20 waggaatti Bruno Fernandes fi mindaa kaffaluu fi taphatichaaf akka dhiyeessedha kan gabaafamaatti jiru keessa inumaayyuu odeeffannoo bahaa jiruun dubbii fixaa Bruno Fernandes waliin Galatasaray haasaa akka galee gaafamaatti kan jiru dhimma kanatti The Telegraph odeeffannoo qabatee ba'een Manchester United Bruno Fernandes gurguruu akka hin barbaannee fi taphataan kun gurgurtaaf akka dhiyaannedha. The Telegraph odeeffannoo ni qabatee ba'e kan agarsiisu akka miidiyaaleen gabaasaa jiranitti ammoo United gatii kamunu taphataa murteessaa kana gurguruu akka hin barbaannedha kan miidiyaaleen BBC Sport akkasumas ammoo Sky Sport fa'aa kan isaan gabaasan Bruno Fernandes mataan isaa United turuu akka barbaaduu fi ganna kana gadhiisuuf fedhii akka hin qabnedha. Kan gabaafame walii galteen Manchester United waliin qabu xumuramuudhaa fi waggaa tokko qofa kan hafe bara dorgommii 2026-27 booda walii galteen Manchester United waliin qabu kan xumuramu ta'a kan Bruno Fernandes United yoo barbaade walii galtee Bruno Fernandes waliin qabu dabalataan waggaa tokkoon dheeressuudhaa fi filannoo ni qaba akka gabaasa The Athletic'tti Manchester United walii galtee taphataa sarara gidduu kana dheeressuudhaa fi taphaticha waliin akkasumas ammoo dubbii fixaa taphaticha waliin haasaa eegaleera kan jedhe innis Bruno Fernandes jechuudha. Manchester United keessa turuudhaaf fi fedhii qaba kan jedhame Bruno Fernandes Premier League England bara darbeen kubbaa goolii galee 21 mijeessuudhaan riikardii kana dura Thierry Henry akkasumas ammoo Kevin De Bruyne qabatanii turan fooyyeessuudhaan riikardii haaraa Premier League England bara darbeen riikardii haaraa kan galmeesse Bruno Fernandes jechuudha. Taphataan kun Premier League England bara dorgommii 2025-26tiin ga'umsa gaarii United keessatti dhuunfaadhaan bara dorgommii gaarii kan dabarse United waliin waancaa milkeeffachuu baatus garuu dhuunfaadhaan bara dorgommii addaati kan dabarse kanaanis taphataa cimaa liigichaa jedhamuudhaan illee filatamuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo biraatti waan darbu Rodriin Barcelona waliin waancawwan injifachuu akka barbaadudha kan dubbatee galgala qorannoo fayyaatiif fi Barcelonaatti kan argame Rodriin Barcelona waliin waancaa hedduu injifachuu akka barbaadudha kan dubbate. Barcelona fi Manchester Cityin paawundii miliyoona 65 erga walii galanii booda Rodriin qorannoo fayyaa akka xumuru Cityin eeyyame fite kan ture. Rodriin qorannoo fayyaatiif fi Barcelonaatti yeroo argamu gaazexeessotaa fi yaada kenneen amma abjuun koo naaf milkaa'eera jechuudhaan Rodriin kan dubbate. Barcelonaaf taphachuun abjuusaa akka ta'es kan dubbatetti dabaluun waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee waancawwan hunda injifachuudhaaf ni mirkaneessuudhaan Rodriin kan dubbate Barcelonaaf taphachuudhaafis illee akka muddamedha kan dubbate. Foyituu lakkoofsa 16 taphataan kun Barcelona keessatti akka uffatee taphatudha. Barcelonaan kan beeksise bara dorgommii 2026-27 sarara gidduu Barcelona kan Barcelona eenyutu dhaabaa kan jedhu gaafii guddaadha keessattuu sarara gidduuratti Rodri, Pedri akkasumas immoo Dani Olmo filannoo jalqabaattiin sarara gidduu Barcelona ni dursuuf kan eegamanu taphattoonni kunneen sadanuu waancaa addunyaa bara 2026tiin ga'umsa mul'isaa turaniin Spain waancaa addunyaa waggaa 16 booda shaampiyoonii addunyaa kan taate kana keessaa immoo Rodriin ga'umsa addaa mul'isuudhaan taphataa cimaa waancaa addunyaa jedhamuudhaan kan filatame. Taphataan kun miidhamarraa deebuudhaan dorgommichaan ga'umsa addaa mul'isuudhaan kilaboota hedduutiin barbaadamaatti kan ture keessattuu Real Madrid taphataa kana mallatteessifachuudhaaf
murkii keessatti taphaticha waliin akkasumas immoo dubbii fixaa taphaticha waliin haasaa turus garuu Baarseloonaan gidduutti seenuudhaan murkii keessa erga seenee booda amma Baarseloonaan taphaticha harkatti galfachuudhaaf kan dhiyaate ammarra deebiin taphattoonni sila kaase Pedri, Rodri akkasumas immoo Dani Olmo Baarseloonaa keessatti La Liga Spain akkasumas immoo Champions League Awurooppaatiin ka'umsi mul'isan kan eegamu ni ta'a. Rodriin har'a qorannoo fayyaa xumuruudhaan ifatti waliigaltee waggaa afurii Baarseloonaa fi ni mallatteessaaf kan eegamu. Odeeffannoo biraatti yoo ce'amu Manchester Cityin jijjiirraa Enzo Fernandezii fi paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 kaffaluu akka malu dhagaafamatti kan jiru. Chelsea'n maallaqa kana gadiitiin taphataa kana gurguruudhaaf fedhii kan qabne kan gabaafame Chelsea'n taphataa kana dura paawundii miliyoona 100 waliin mallatteessifachuun isaanii beekama. Taphataa kanarraa yoo xiqqaate paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 barbaadechuudhaan Chelsea'n dursee kan beeksise. Manchester Cityin jijjiirraa Ayyub Bu'aadii torbee kana keessa xumuruu akka maludha. Sky Sport kan gabaase dhimmoota dhuunfaatiin dursee lammii Morocco Ayyub Bu'aadii waliin Manchester Cityin walii galuun isaanii beekama. Lille fi Manchester Cityin dhimma kaffaltii taphataa kanarratti paawundii miliyoona 85 walii galuudhaaf akka itti dhiyaatanidha kan gabaafame. Cityin jijjiirraa ganna kanaatiin Rodri akkasumas immoo Tijani Reinders dirqama taphattoota birootiin bakka buusuu keessa kan inni seenee ammaa fi Ayyub Bu'aadii akkasumas immoo Enzo Fernandez irratti kan xiyyeeffate kamtu milkaa kan jedhu jijjiirraa waqtii gannaa xumuramuudhaaf torbee lamaafeen deebii kan argatu ni ta'a. Hanga jijjiirraan gannaa kan waqtii gannaa xumuramuutti garuu Manchester Cityin taphataa sarara gidduu kan Chelsea Enzo Fernandez mallatteessifachuudhaaf murkii yookiin immoo taphaticha amansiisuudhaaf akkasumas Chelseadhaaf maallaqa kana dhiyeessuudhaaf qophii akka ta'edha gabaafamatti kan jiru. Gidduutti qophii simbiraan keenya Cristiano Ronaldo wal qabate taphataan kun barri dorgommii kun anaaf kan xumuraa ta'uu mala jechuudhaan Cristiano Ronaldoon yaada kenneeti kan ture kubbaa miilaarraa soorama bahuudhaaf akka ta'es Cristiano Ronaldoon kan dubbate dhimma kanarratti Dassaaleny Sirnaa qophii qindeessee qaba. Sadhaggeeffannee walitti deebina. Cristiano Ronaldo's story doesn't begin in stadiums packed with screaming fans. Umurii koo torbarra osoo hin jiru taatee na mudate waliin yaadannoo olaanaan qaba. Yaadannoon sun ifa waan ta'eef arrallee sammuu koo keessaa hin baane. Yaadannoon kun maatii koo waliin wal qabata jedha Cristiano Ronaldoon. Yeroos kubbaa miilaa taphachuu reefuma ni gala. Ijoollee araddaa koo waliin daandii konkolaataan irra fiigu irrattiin kubbaa taphachuu eegalle. Konkolaataan yoo dhufu taphni keenya addaan cita. Guyyaa guyyaan kana raawwachuu koottiin baay'een gammada. Abbaan koo garee CF Andorniyaa keessattiin to'ataa fooyi waan tureef garee dargaggootaaf akkan taphadhu na onnachiisaa ture. Abbaan koo akkanatti gammaduuf jechan garee kana waliin taphachuuf malee guyyaa jalqabaa seerota naaf hin galle hedduutu ture. Ta'us baay'een jaalladhe. Wal injifachuuf morkiin taasifamu araada kubbaa miilaa na qabsiise. Abbaan koo areeda dheeraa fi huccuu hojiin na cinaa dhaabbatee harkanaaf rukuta. Haati koo fi obboloonni koo dubaraa garuu kubbaa miilaaf jaalala baay'ee hin qabani. Abbaan koo bakka bu'aa koo isa jalqabaati kan hin jedhu kanaaf mana yeroo gallu sagalee isaa ol kaasee Cristianoon goolii galche jedha. Maatiin koos namatti tola jedhu garuu miirri kubbaa isaaniif hin galle. Gaafa guyyaa lammaffaas abbaan koo har'ammoo Ronaldoon goolii 2 galche jedheeni jabaadhu Chris jedhaniituma callisan. Guyyaa biraa abbaan koo akkuma duraan godhuun mana galee har'ammoo ilmi koo goolii 3 galche amanuudhaaf natti ulfaate jedhee itti hime. Kana booda dhufanii ilaaluu akka qabanis itti hime. Yeroo sanaa eegalee abbaan koo kophaa isaa dhaabbachuun ni hafe. Anis onnee maatii kootii moo'een addunyaatti mul'achuu eegalee jalqabbiin kubbaa miilaa koo kana ture jedha Cristiano Ronaldoon. Mallattoo cichoominaa fi jabaatanii hojjechuu kan ta'e Cristiano Ronaldoon Poorchugaal odola Maadeeraa hanga taphataa cimaa addunyaa Sporting Lisbonii hanga Al Nassriittiin kabaja irratti kabajaa taphataa gonfate. Umurii isaa kubbaa miilaa taphachuu lamaaf lama garee jalqabaa Sporting Lisboniif taphachuus eegalee imalli taphataa piroofeeshinaalaa isaa waggaa 25
Sporting Lisbon keessattiin jalqabe Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassrtiin dungoo gaara gubbaa ta'ee waggootaaf fuudheera. Waggoota 6 kilaba taphateef Manchester United keessattiin badhaasa Ballon d'Or jalqabaa kan argate Ronaldoon waliigalaan yeroo 5 badhaasicha fudhachuun Lionel Messi taanee jira. Waggoota 9 Real Madrid turettiin taphoota 438 goolii 450 galchuun badhaasa Ballon d'Or 4 fudhachuun yeroo gaarii dabarse. Garee biyyaalessaa Portugal waliin waancaa Awurooppaa fi Nations League kan fudhate Ronaldoon gootummaa isaa addunyaatti mul'iseera. Waliigalaan goolii 146 galchuun imala milkiin guutamee dabarse. Imalli waggoota 25 darban milkiin fuullee goolabamuudhaaf itti qeera jedha BBC'n. Waliigalteen Al Nassr waliin qabu waggaa tokko qofaan kanaaf Ronaldoon waxabajjii dhufuu waliigalteen isaa yoo xumuramu kubbaa miilaa taphachuu dhaabuun bara jireenya isaa ittaanu bashannanuun dabarsuu akka barbaadu ifoomse. Umurii 41 irrattiin kan argamu Ronaldoon bara jireenya isaa keessattiin goolii 1000 galchuuf goolii 24 qofaan hankaaka. Ronaldoon kubbaa miilaa taphachuu dhaabu ispoortii keessa turuu akka hin barbaannee fi maatii isaa waliin jireenya dabarsuu akka barbaadu hime. Torbee darbe keessa jaalallee isaa yeroo dheeraa Joorjiiniyaa Roodirigeez waliin gaa'ela kan godhate Ronaldoon Al Nassriif kan taphatu Cristiano Junior dabalatee ijoollee 5 qaba. Barruu Vogue waliin turtii kan taasise Ronaldoon kubbaa miilaan kun anaaf kan xumuraa ta'u mala ashaaraa addaa kaa'ee xumuruun barbaada jedhe. Jireenya koo gara fuulduraatiif karoora baaseera. Karoora hojii natti baay'isan hedduun qaba. Isaan keessaa tokko adda baasee dubbachuun natti ulfaata jedhe. Mala waggoota 25 darbaniin aarsaa hedduu kaffaleera kan jedhe Ronaldoon daawul bashannanuun barbaada. Baay'ee maluu baay'ee kanan jaalladhu tapha peedaal daawwachuu fi taphachuun qabeenyan argadhees dhannamuun karoora koo keessa jiru jedheera. He's on the same wavelength as his old Real Madrid teammate Ronaldo, and that is goal number 700 of his club career for Manchester United's number 7. Qophii Cristiano Ronaldo irratti xiyyeeffatu dhaggeeffannee kan walitti deebines odeeffannoon harkatti hafan dhimmoota jijjiirraa taphattootaatti wal qabatutti yoon darbu Chelsea'n jijjiirraa Pedro Neto irraa paawundii miliyoona 100 barbaada kan jedhe Manchester City fi kilabiin Saudi Arabia Al Hilal kilaboota Pedro Neto mallatteessifachuudhaaf murkii keessatti kan argamanu Chelsea'n akka beeksisetti garuu kilabiin taphataa kana mallatteessifachuu barbaadu paawundii miliyoona 100 naaf kaffaluu qaba jechuudhaan akka beeksise Sky Sport kan gabaase. Manchester City'n alatti kilaboonni Premier League England Arsenal akkasumas immoo Tottenham illee Pedro Neto mallatteessifachuudhaaf murkii keessa akka jiran zasan kan gabaase. Chelsea'n bara 2024 paawundii miliyoona 54 Wolves irraa taphataa kana kan mallatteessifate amma garuu paawundii miliyoona 100 taphataa kana gurguruu barbaada jechuudhaan akka beeksisedha kan gabaase. Manchester United wal qabate ammoo keessattuu Manchester United bara dorgommii 2026 wal qabatee murkataa jabaa ta'uudhaaf xiinxaltoonni kubbaa miilaa taphattoota haaraa mallatteessifachuu akka qabu dubbachaati kan turanii leenjisaan kilabichaa Michael Carrick illee yaada kenneen taphattoota haaraa hanga jijjiirraan taphattoota gannaa waqtii gannaa xumuramutti taphattoota ni mallatteessifanne jechuudhaan dubbateeti kan ture. Kanumarraa ka'uudhaan amma sarara gidduuratti Manchester United taphataa Barcelona Marc Casado mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha gaafamaati kan jiru. Barcelonaan taphataa sarara gidduu kana kilaba akka barbaaduu fi gurgurtaadhaaf akka dhiyeesse Sport Spain kan gabaase. Kanarraa ka'uudhaan Manchester United amma taphataa sarara gidduu kana mallatteessifachuudhaaf Barcelonaadhaaf gaaffii dhiyeessuudhaaf akka ta'edha gaafamaati kan jiru. Dhimma Liverpool wal qabatuun ammoo Liverpool taphattoota sarara fuulduraa PSG Bradley Barcola akkasumas ammoo Ibrahim Mbaye mallatteessifachuudhaaf fi taphattoota kanneen lamaaniif waliigalaan paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 55 PSG'dhaaf dhiyeessuudhaaf akka ta'edha. The Athletic akkasumas ammoo Bild Sky Sport faa kan gabaasan ta'us garuu PSG'n jijjiirraa Bradley Barcola irraa qofa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 45 nan barbaade jechuudhaan beeksiseeti kan ture. Amma garuu Liverpool paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 55 taphattoota lamaan Bradley Barcola fi Ibrahim Mbaye mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeessuudhaaf qophii ta'urraa
akkate gabaafmaati kan jiru ta'us garuu PSG'n gaaffii kana battalumatti harkatti diduudhaaf akkateedha. Leekip kan gabaase kanalatti ammoo dhimma waliigaltee dheeressuutiin wal qabate Bayern Munich taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Harry Kane waliigaltee taphataa kana dheeressuudhaaf taphaticha waliin haasaa keegalee fi taphatichillee waliigaltee akka dheeressuudhaaf biildi Jarmanii kan gabaase Harry Kane umurii 33 irratti argamus garuu bara dorgommii 2025-26 Bayern Munich keessatti ga'umsa addaa kan inni mul'ise walitti aansuudhaan Champions League Europa akkasumas ammoo Bundesliga Jarmaniin goolii hedduu Bayern Munichiif galchaati kan ture taphataa murteessaa. Bayern Munich taphattoota ta'an keessaa isa tokko kan ture Bayern Munich Harry Kane jechuudha. Amma Bayern Munich waliigaltee taphataa kana dheeressuudhaaf taphaticha waliin haasaa akka eegalee fi taphatichillee akka waliigalee gaafamaati kan jiru. Harry Kane gara Premier League Englanditti deebi'a jedhamaati kan ture jijjiirraa ganna kanaatiin keessattuu Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabu meedaaleen gabaasaatti kan turanii waliigalteen taphataa kanaallee Bayern Munich waliin qabu xumuramuudhaaf waggaa tokko qofa kanaafuu kan ture. Odeeffannoo biraatti ho'iin ce'amu Fabregaziin kan leenjuu Koomoon taphataa sarara fuulduraa kan Fiorentina akkasumas ammoo garee biyyaalessa Itilii Moiskin mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin akkasumas ammoo kilabasaa Fiorentina waliin akka waliigalee gaazexaa Dello Sport kan gabaase ergisaadhaan bara dorgommii 2026-27 taphataa kana mallatteessifachuudhaan sana booda garuu jijjiirraa ganna dhufuutiin paawundii miliyoona 25 dhaabbiidhaan mallatteessifachuudhaaf kilaboonni lamaan akkasumas ammoo taphatichi mataan isaallee Koomoo waliin dhimmoota dhuunfaatiin akka waliigaleedha kan gaafame. Leeds United wal qabate ammoo Leeds taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Jorel Pero gara West Ham imaluudhaan qorannoo fayyaa akka taasisuu fi waliigaltee West Ham United akka mallatteessu kilabiin isaa akka eeyyameef kan gaafame. AC Milan wal qabate ammoo taphataa sarara fuulduraa lammii Belgium Diego Morero mallatteessifachuudhaaf akka waliigalee fi torbee kana keessa jijjiirraa taphataa kana guutumatti akka xumuruu fi paawundii miliyoona 34 jijjiirraa taphataa kanaatiif kilabaas France Strasbourgiif akka kaffaluudha gaafamaatti kan jiru. Odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Jamie Vardy umurii 39 irratti kan argamu taphataan kun West Ham United akkasumas ammoo Sao Pauloodhaan barbaadamaatti kan jiru. Taphataan kun Sao Paulo fi West Ham United keessaa eenyuuf mallatteessaa kan jedhu garuu kilaboonni lamaan taphataa kana mallatteessifachuudhaaf taphatichaaf gaafii akka dhiyeessan gaafamaatti kan jiru. Jamie Vardy kana dura bara 2016 Leicester City waliin waancaa Premier League England shaampiyoonii ta'uun isaanii beekama. West Ham United Premier League England gara Championship Englanditti erga gadi bu'ee booda taphattoonni murteessoo kilabichaa Maatiyaas Fernandes dabalatee kilabicha gadhiisaate kan jiranu. Amma taphataa sarara fuulduraa umurii 39 irratti argamu Vardy mallatteessifachuudhaaf kilaba Brazil Sao Paulo waliin morkii keessa akka seenaa gaafamaatti kan jiru. Fuad Alii Baalee Bahaa laga hidhaarraa kan barreesse Liverpool jijjiirraa ganna kanaatiin wal qabatee kan barreesse. Faayisaa Fufaa godina Wallagga lixaa Sayyoonoleerraa kan barreesse seenaan Cristiano Ronaldo akka ajaa'ibaatti namatti tolaa goolii 1,000 guutuu qaba jechuudhaan kan barreesse. Muraad Aliyyi qophiin keessan beeysa maamila keessan ta'uun barbaade jechuudhaan Caawwaaqarraa kan barreesse. Maamila keenya taate jirtanuuf barreessi. Yoonaas Ayyaana qophiin keessan beeysa jechuudhaan kan nuuf barreesse. Rodri fi Pep Guardiola malee Manchester Cityin waancaa injifachuun abjuudha jechuudhaan Aanaa Yaayorraa kan barreesse. Akkasumas Kaffaaloo Tafarraa godina Gujii Odoo Shaakisoorraa qophiin keessan beeysa isin caqasaa jira jechuudhaan kan barreesse. Faayisaa Fufaa Wallagga lixaa irra deebiidhaan kan barreesse. Barisoo Ahmed Harargee lixaa Daaroo Labuurraa Algeerraa kan barreesse qophiin keessan beeysa jechuudhaan kan nuuf katabe. Seefuu Abbaa Jaadoomoo Beeyyamirraa Premier League England keessattuu tapha Liverpool hawwiidhaan eegaa hin jira jechuudhaan kan barreesse. Premier League England barii dorgommii 2026-27 jimaata dhufu tapha Arsenal
Coventry City waliin taphatuun barii dorgommichaa kan eegalu ni ta'a. Wandimuu Mulaatu godina Iluu Abbaa Boor irraa Manchester City jijjiirraa taphattootatti wal qabatee sarara gidduuratti of cimsuu qaba. Maamila keessan ta'uun barbaadee nuuf barreessii Abdii Zaakir Omoon Addaarraa qophiin keessan beeysa jechuudhaan kan nuuf katabee Gaaddisaa Tasfaayee Iluu Abbaa Boor irraa deeggaraa Arsenaal ta'uu kan nuuf barreessee Abdiisaa Mushuu Arsii Lixaa Kokosaarraa taphataan Arsenaal Kiristoos Zoolis ka'umsa ajaa'ibsiisaa nutti agarsiisaa jira kan jedhee Kumarraa Taakkala godina Iluu Abbaa Boor irraa Marcus Rashford Manchester Uniteditti deebi'uunsaa na gammachiiseera kan jedhee Bilisoo Lijaalam Arsenaal bara kana qabxii 100 walitti qabachuudhaan shaampiyoonii Premier League England ni ta'a jechuudhaan tilmaama isaa kan nuuf katabee Rais Yaasiin Manchoorraa Uzeefi Zubeerii Jimmaa kutaa bulchiinsa magaalaa Sarboorraa kan barreessee Liverpooliin wal qabateeti kan jedhe Nuuraa Abbaa Manchoorraa Liverpool fi Chelsea wal qabatee bara 2027 waancaan injifatan jechuudhaan kan barreesse Isaayyaas Daggafaa Wallagga Lixaa Ganjiirraa qophiin keessan bayeessa Arsenaal Julian Alvarez mallatteessifachuu dhiiseemoo kan jedhe Julian Alvarez wal qabatee kilabii Atletico Madrid taphataa kana ganna kana gurguruu kan barbaanne beeksisuu isaatiin wal qabatee Arsenaal taphataa kana mallatteessifachuudhaaf jalqaba taphaticha dubbii fixaa taphatichaa waliin haasaa taasisuus garuu erga Atletico Madrid taphataa kanan gurguru jedhee booda Arsenaal taphattoota biroo irratti kan xiyyeeffate Fuad Jaammanaa Bunnoo Baddaleerraa Arsenaal Antoonii Nuusaa mallatteessifachuu qaba jechuudhaan kan barreesse. Kana alatti ammoo Efreem Fiqaadaa Iluu Abbaa Boor irraa kan barreesse qophiin keessan beeyse jechuudhaan dhaggeeffattoota hedduu nu barreessan keessaa kunneen muraasa. Galaan odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumuree tan jira. Qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.